Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna. Daansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna. Kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha. Kallattii mangara mata duree oduu jalqabaatitti yeroo dabru oduun jalqaba. Mootummaan Dr. Mahalet dabalatee namoota 9 irratti hokkaraa fi jeequmsa kakaasuun himannaa banee jira. Kun immoo mootummaan deebii ogeeyyii fayyaa deebisuu irra humna fayyadamuu filannoo taasifate jechuudhaan qeeqa qaamota garaagaraa biraa kaasaa jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromollee injifannoo gurguddaa irratti argataa akka jiru ibsee jira. Gara biraatiin ammoo lola bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanaan wal qabatee waraanni mootummaa hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jechuudhaan namoota nagaa irratti haleellaa raawwata jechuudhaan waraana mootummaa himatee jira. Gama mootummaatti immoo mootummaan waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii bal'aa gaggeessuudhaaf qophii akka taasisaa jiru dhagahamee jira. Keessattuu lixa Oromiyaatti Horroo Guduruu Wallaggaa aanota hunda irraa neetworkii balleessuudhaan opereeshinii gaggeessuuf akka deemu odeeffannoon ba'e ibsee jira. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetteen TPLF gareen Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu muummicha ministeera Itoophiyaatiif qeeqa cimaa qoosaa fakkaatu yookaan qoosaa wal make ergeefii jira. Muummichi ministeera Itoophiyaa Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kennu gaafa Eertiraan Tigraay biyya haa taatu jedhu maaf mataan isa dhukkube jedhee jira. Guutuu oduu kanneeniitiif kan biroo wajjin isin wajjin kan turaan bariisoo ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Mootummaan Dr. Mahalet dabalatee namoota 9 hokkaraa fi jeequmsa kaasuudhaan himatee jira. Tibbana BBC Focus on Africa irratti dhiyaachuudhaan rakkoo ogeeyyii fayyaa biyyattii mudachaa jiru muuxannoo ishee biyya ollaatti argatte kan biyya ishee waliin wal bira qabuudhaan ibsa kan laatte yaada kan kennite Dr. Mahalet Guush dabalatee namoota 9 hokkaraa fi jeequmsa kaasuun akkasumas humnoota farra nageenyaa waliin tumsuun himatamanii mana murtii dhiyaatanii jiru. Himata Dr. Mahalet dabalatee namoota 9 irratti mootummaan bane kana qaamonni garaagaraatiif namoonni hedduun mootummaa qeeqanii jiru. Namoonni akka jedhanitti Dr. Mahalet yaada kennite akkasumas muuxannoo qabdu qoodde. Yaadni isillee kaffaltiin ogeeyyii fayyaa biyyi Somaalilaandii beekamtii addunyaa hin qabne kaffaltiin inni xiqqaan $2,500 akka Itoophiyaatti immoo baay'ee gadi bu'aadha. Kana wal bira qabuun dubbatuun isii mootummaa yaada jiru wal bira qabee akka rakkoo jiru furuuf kun immoo akka yakkaatti yaaduun baay'ee sirrii miti jechuun dubbatanii jiru. Ministeera fayyaa Dr. Magdas Dhaabaa guyyaa tokko dura hojiin fayyaa akka guutuu biyyattiitti addaan cisiinsa tokko malee gaggeeffamaa jira jedhanii turan. Har'a ammoo himata Dr. Mahalet dabalatee namoota 9 irratti dhiyaate keessaa sababiin hojii dhaabuu isa tokko yoo ta'u sababa hojii dhaabuu kanaan dhukkubsattoonni akka du'aniif sababa ta'uu isaanii kan eeramedha. Kun immoo ibsa baafamee tureen wal faalladha jedhamee jira. Sababa hojii dhaabuutiin nama lubbuun dabruun Dr. Mahalet irratti akka himannaatitti banames dogongora jedhamee jira. Dr. Mahalet kan hojjattu kiliinika dhuunfaa keessa fi akkasumattuu immoo yeroo dheeraaf hojiirra kan hin jirre akka ta'e kan himamaa jiru. Hojiirra kan hin jirreefis sababa da'umsaatiin akka ta'e odeeffannoon ba'e ka'eere. Kanuma irratti hundaa'uun sababa tokko malee ogeeyyii fayyaa irratti mootummaan sababni dhiyeessuu fi hidhaa jiru sirrii akka hin taane Koomishinii mirga namooma Itoophiyaa dabalatee qaamonni garaagaraa dubbataa jiru mirkaneessanillee jiru. Ogeeyyiin fayyaa daabboo gaafataa jiru aangoo gadi nuu dhiisi hin jenneen mootummaan immoo deebii isaanii kana deebisuun dirqama jechuudhaan qaamonni garaagaraa yaada kan kennan yoo ta'u Koomishinii mirga namooma Itoophiyaallee gaafiin ogeeyyii fayyaa Itoophiyaa sirriidha mootummaan deebii sirrii deebisuufii qaba namoota hidhanis gadi dhiisuu qaba yoo xiqqaate namoota hidhan hedduu akka mirkaneeffates dubbatee jira. Akkasumas waldaaleen ogeeyyii fayyaa naannolee garaagaraallee mootummaan ogeeyyii fayyaatiif deebii sirrii akka deebisuu fi ogeessota hidhammoo akka gadi dhiisu gaafatanii jiru. Kunneenis waldaa ogeeyyii fayyaa naannoo Oromiyaa, waldaa ogeeyyii fayyaa naannoo Tigraay fi kan naannoo Amaaraallee gaafatanii jiru. Akkasumas mootummaan waan kafaluu dhabellee ogeeyyii fayyaa kana poozitiivili itti kalaa'ee waliin haasa'uu fi wal amansiisuu qaba malee gara tarkaanfii seenuudhaan
rakkoo uumuu hin qabu jechuudhaan kan dubbatanilleen hedduudha. Garuu mootummaan ogeeyyii fayyaa kanaaf deebii isaanii deebii sirrii kennuu irra sababa garaagaraa uumuun tarkaanfii humnaa fudhatu akka itti jiru himamaa jira. Faallaa kana immoo laganaan wal qabatee hojiin dhaabbatu irraa kan ka'e tajaajilamtoonni hedduun miidhaan akka irra gahaa jiru. Hawaasni miidhaan akka isa mudataa jiru dubbatamaa jira. Miidhaa kana irraa kan ka'e hawaasni hospitaalota tokko keessatti mormii kan dhageessisaa jiran yoo ta'es eenyullee isaan dhagahuu hin dandeenye. Kana bira dabruudhaan lubbuun namaa ba'aa akka jirus dhagahamee jira. Akka ragaatti immoo hospitaala Finfinnee tokko keessatti guyyaa tokko keessatti namoonni 6 lubbuun isaanii dabruun beekamee jira. Hospitaalli kunis hospitaala Zooditu yoo ta'u haaluma wal fakkaatuun hospitaala Minilik, Xuqur Ambassaa fi kan biroo keessattis namoonni lubbuun dabraa akka jiru odeeffannoon bahee jira. Kuni miidhaa guddaadha jechuudhaan mootummaan deebii hatattamaa akka kennu gaafatamaa jira. Gara biraatiin immoo manni murtii federaalaa ogeessota fayyaa himanni irratti dhiyaate guyyaa dabalataa 12 hayyamee jira. Manni murtii sadarkaa jalqabaa federaalaa Dhaddacha Ramaddii Araadaa guyyaa 21 kan guyyaa kaleessaa oolen yeroo dabalataa ogeeyyii fayyaa 9 hidhaman irratti gaafatame guyyaa 12 hayyamee jira. Gara biraatiin immoo ammas ogeeyyiin fayyaa dabalataa hedduun hidhamaa akka jiran odeeffannoon bakkoota garaagaraa irraa bahaa jiran agarsiisaa jiru. Kuni haa dhaabbatu jechuun qaamoleen garaagaraa mormii dhiyeessaa akka jiranis dhagahamee jira. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni mootummallee hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdan jechuudhaan haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufaa jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa irratti himannaa dhiyeessee jira. Haaluma kanaan waraanni mootummaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti namoota nagaa irratti waraana bilisummaa Oromoo waliin hariiroo qabdan jechuudhaan haleellaa irratti raawwatuun hedduu lubbuu akka galaafate odeeffannoon gara sirra bahe ibsee jira. Naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Soogee ganda Meexxii jedhamutti waraanni mootummaa uummata nagaa irratti haleellaa raawwateen hedduu lubbuu akka galaafatee fi qabeenya isaanii hedduu akka mancaase manneen hedduu akka gube horii akka irraa oofate odeeffannoon achirraa bahe ibsee jira. Akka odeeffannoon achirraa bahe ibsutti ganda Gumuz jedhamu keessatti namoota jiraatan guutumaan guututti akka lubbuu galaafate odeeffannoon bahe ka ibsu. Gara biraatiin immoo waraanni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo irratti opereeshinii bal'aa banuudhaaf qophii xumuree jedhee jira. Opereeshinii kana milkeessuufis bakkoota garaagaraatti neetwoorkii balleessee akka jirus dhagahamee jira. Kana wal qabatee lixa Oromiyaa Horroo Guduruu Wallaggaa aanota hunda irraa neetwoorkiin akka bade dhagahamee jira. Waraanni bilisummaa Oromollee Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Cirootti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwate loltoota mootummaa irratti miidhaa guddaa dhaqqabsiisee jira. Caamsaa 2025 godina Harargee lixaa aanaa Ciroo Araddaa yookaan ganda Jalloo iddoo addaa gaara Maraataa jedhamu irratti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatee loltoota mootummaa 9 battalumatti addunyaa kanarraa yoo godaansisu 15 madoodhaan adabee kanaaf immoo ari'ee baqachiisuudhaan gara iddoo irraa dhuftetti deebisee jira. Humnoota waraana mootummaa madaanan 15 keessa 2 ajajoota farra riphee lolaa mootummaan jedheeni bobbaase akka ta'anis mirkanaa'ee jira. Walumaa galatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Lola itti fufee kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo bakka lolli deemaa jiru hundarratti injifannoo argadhaa jira jedhee jira. Odeeffannoo bal'aa yeroo itti aanutti qabannee kan dhufnu ta'a. Oduu kaaba Itoophiyaa irraa nu geetten TPLF Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu mootummaa Itoophiyaa qeeqa ajaa'ibaa qeeqee jira. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasa Warrada hojiin bulchiinsa isaanii inni guddaan lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaan deebisanii qe'ee isaaniitti gad dhaabuudha. Akkasumas daangaa heera mootummaa Tigraay mirkaneessuudha jedhee jira. Leetanaal Jeneraal Taaddasa Warrada kana kan jedhe Itoophiyaatti ambaasaaddara Ameerikaa Ervin Maasingaa waliin dhimmoota yeroo irratti marii yeroo taasisaniitti. Lammiileen qe'ee isaanii irraa buqqa'anitti deebi'uun akkasumas daangaa heera mootummaa Tigraay bakkatti deebisuun hojiiwwan dursi kennamuuf ol'aanudha jedhee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee TPLF Debretsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu qeeqa qoosaa fakkaatu tokko mootummaa Itoophiyaatiif ergee jira.
Qeeqnis muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Somaalilaandiif gaafa beekamtii kennu inni eenyu ta'eeti. Gaafa immoo Eertiraan Tigraay biyya haa taatu yookaan haa fottoktu jedhu maal ta'eeti. Kamataan isa bowwaafate jechuudhaani qeeqa cimaa qoosaan wal make muummicha ministeera Itoophiyaatiif ergee jira. Kana jechuun gabaabamatti eega Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kenne Tigraayifis beekamtii biyyummaa haa kennu waan jedhu of keessaa qaba. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kenna nagatti nu tura.